السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصباح شيخ حسين عبدي، أهلا وسهلا. أول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مختار، توفيق، أمان، مرسي، عبد الله، محمد، رضا، خليفة، سلطان. approve 2-3 posts. ما شاء الله. مرحبا. بونسا HG. أيوب، أهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأولي الأبصار لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدام الرئيس ردفوف قوينيرا والفادا ماتيكو ولين عندي كيسانو تكربي كيسجرا. بارك الله فيكم. حياكم الله. يحيى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيست ياسيد شاميل إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. متدورين سجنتار كتاب كركرة سموجد يست أرجعنا يسجل كبرني رفنا الرجال. حياكم الله. جليشن أرارس محمد، وعليكم السلام. أيوب، رمضان، مرحبا. سديس، مرحبا. حياكم الله. حياكم الله. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سنا جالت. شكري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سنا جالت. أيوب، ربي سنر اللي هجالت وسنر اللي هجالت. ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدسر، مرحبا. عليكم السلام. نجيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رياض، ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد، أحمد، بيست ياسين. ومرحبا. بتوفيق. حياكم الله. سمية كدير، thank you. long live, thank you. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحان، ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله وبياكم. تاج الدين، أهلا وسهلا. بيست مجابالي، ما شاء الله تبارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عمل نور، خالد، عليكم السلام ورحمة الله. طلها، أبا زر، آمين وإياكم. ما شاء الله. أحمد، القرآن، أحمد دين القرآن، ما شاء الله. عليه السلام. شابو، عليه السلام. محمد يوسف إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوار، أول،
مرحبا. أحدنا أحد. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا عبدي كدير. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد. warri as jala jirtan warri na hordoftan hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Akkuma beekamu torbaan darbee torbaan irraa kitaabni kirkira sammuu jedhu magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti bakka hayyoonni gurguddoon du'aatonni ulamaa'oonni beektonni profeesoroonni doktoroonni bakka bu'oonni mootummaa dargaggeessi haawwanni obboleeyyan namoonni dhimmi ilaallatuu fi waan kiyya jedhan hundi irratti argamanii kitaabni eebbifamuun isaa ni yaadatama. Baarakallahu fiikum. Kanaaf tokkoffaa galateeffannaa warroota achirratti hirmaatanii sagantaa bareedaa san irratti guyyaa bareechanii dhaamsa babbareedduu dabarsaniif hundi keessanuu warri achirratti argamtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Rabbi isinirraa jaalatu ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa dagaagaa daraaraa atootaa ititaa isiniin jenna. Baarakallahu fiikum. Wal bira dhaabbachuun walii hamilee ta'uun obboleessa ofii bira dhaabbachuun waan hojjetame harka lamaan fudhachuun dinqisiifachuun akka barnootaaf ta'utti yaada namaa dabarsuun kuni waan baay'ee itti gammannu. Namoonni achitti argamtan abboonni kiyya abbootiin amantii gurguddaan warri dhaabbilee garaagaraa hooggantan majlisa federaalaa irraa jalqabee hundi isaaniitu pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii majlisa Finfinnee barreessaa olaanaa majlisa Finfinnee akkasuma pirezidaantii majlisa Finfinnee itti aanaa barreessaa boord koreedhaan hojii raawwachiistota hundi isaanii sheekonni ani jaaladhu hundi isaanii Shaajii Abdulkariim irraa jalqabee Sheekh Hamiid hundi isaanii Sheekh Sultaan Sheekh Huseen Sheekh Amiin Ibroo hundi keessanuu misoomsonni islaamaa guutuun akkasuma yuunivarsiitii garaagaraa irraa warri dhuftan yuunivarsiitii Finfinnee irraa warri dhuftan yuunivarsiitii Adaamaa irraa warri dhuftan yuunivarsiitii Asallaa irraa warri dhuftan qaaccessitoota jechaan warra hiisii godhu jechaan warra kitaaba irraa kiritisaayiz godhu jechaan Dr. Nuuraddiin hangafee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa baay'ee isinitti gammannee isiniin jechuun barbaada. Akkasuma advaayizaroonni kiyya barsiisonni sadarkaa garaagaraa jirtan warri wajji barsiisu warri yuunivarsiitii garaagaraa wajji jiru warri koleejii garaagaraa wajji jiru hundi keessanuu Profeesar Kibret akkasuma Profeesar Dammaqanfaati hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa baga irratti argamtanii dabalataan immoo obboleessi keenya Taliilaan sibil aviyeeshinii irraa warroonni ani asoo yaamiin dhuftan hundi keessanuu namni gurguddaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kitaaba barreessuun bu'aa bayii hedduu keessaa ce'amee waan dhufu kitaabni kun kitaaba afuraffaa kiyyaa. Akkuma beekamu bara 17 dura kitaaba afaan Amaaraa Sinkisaar jedhu kan barreesse waggaa 17 dura. Kitaabichis wanni inni irratti xiyyeeffatu barsiisota irratti barsiisota baadiyyaa ta'anii hojii hojjechuun hedduu dhibaadha. Namoonni baadiyyaa keessatti barsiisummaa irra jirtan hundi keessanuu waan keessa dabartan hin beektu. Yeroo jalqabaatiif waggaa 20 irraa dura hogguu barsiisummaa irratti ramadamee deemu bu'aa bayiilee hedduutu keessa jira. Barsiisaa baadiyyatti nama ramaduun inni mataan isaatu hawaasa ofii barsiisuun leenjisuun sadarkaa biraatiin ga'uun akkuma jirutti ta'e bu'aa bayiin isaa baay'ee dhibaadha. Maaliif karaan bareedaan hin jiru yaabbiin hin jiru soo farda fa'aan deemanii baadiyyaa keessa deemanii rooba jira dhoqqee jira. Kanaaf rooba keessatti dhoqqee keessatti gubbaa namatti roobaa jalaa dhoqqee ta'a
farda yaabbachaa akkasitti bakka itti ramadan dhaqanii fireshii ta'ee namni ramadamu hundi isaatu carraa kana namni hin argatin hin jiru eenyu yoo ta'e yuunivarsiitii Finfinneetti barattee baadiyyaa ramadamuun kee dirqama. Ilma Finfinneetti dhalate taate baadiyyaa ilma biyya alaatti dhalate taate baadiyyaatti ramadamuun dirqama. Akkasitti leenji'ama jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif bakki itti ramadamee fagoodha warqa jedhamti. Iddoo san dhaqnee fardattu yaabbatamaa. So leenjii fardaas leenjii waan akkasii sanis hin qabnu waan ta'eef rakkooleen adda addaa nu mudataa ture. Haa ta'u immoo waa bahii ce'ii san keessa dabarree barachuu bira dabartee leenji'uu bira dabartee barsiisuudhaaf gaafa deemtu chaalenjiin nama qunnamu guddaadha. Keessattuu warri waa bilcheessuu hin dandeenye amma warra leenji'uun barbaachisaadha. Shiroo hojjechuu jira, buna danfisachuu jira, shaayii hojjechuu jira, dhaabachuu jira. Namoonni haadharraa harka abbaarraa nyaachaa bahan hundi isaaniitu gaafa baadiyyaatti ramadamanii jalqaban ibidda qabsiisuun baay'ee dhibaadha jechaadha. Kibrinni kun 2, 3, 4 qabsiisanii hin dhaama. So achii bahanii immoo ijoollee leenjisuun, ijoollee barsiisuun hedduu ulfaataadha. Kanaaf kitaaba jalqabaa Sinkisaar kan jettu jechaadha. Sinkisaar jechuun bu'aa bahii jechaadha. Bu'aa bahii hojjetaan mootummaa keessa darbu, bu'aa bahii barsiisonni keessa darban, bu'aa bahii namni waa leenjisa jedhee baadiyyaa keessa deemu keessa darbu kan itti calaqqisiise jechaadha. Kanaaf yeroo sanitti eebbifamee kitaabni sun yuunivarsaal mana maxxansaatii bahee raabsamee gurguramee waggaa 17 har'aa jechaadha. Itti aansee kitaaba seenaadhaan barraa'ee jira. Seenaadhaan jechuun wagguu barsiisummaa jalqaban irra ramadamanii gaafa ramadaman immoo saabjektii leenji'an qofa osoo hin ta'in kan hin baratinis ramadamanii. Kanaaf ramaddii irratti dipaartimentii namaa kennantu jira. Dipaartimentii tokko irra ramadanii dipaartimentii san immoo afaan Amaaraas akka barsiisu gubbaarra jira jechaadha. Maaliif istiriimii jedhanii saabjektii istiriimii jira. Civics, English language, Amharic, and subjectiin tokko maaliin afurtu kennama. So afran keessaa tokko barsiisuun dirqama waan ta'eef kanuma namatti kennan fudhatan. Kaarikulamii yeroo sanii keessatti namni tokko meejarii fi maayinariin dhaabbatee saabjektii afuriin akka bahu jedhamee achi keessa seenee ture. So dipaartimentii heedii yogguu ta'an Baalee irraa dhufanii dipaartimentii afaan Amaaraa irratti hoogganaa ta'anii deemuun waan hin danda'amneef hin dandeettuu yaada jedhan dhiyeessanii. So xiiqiin bareedaadha. Xiiqiin bareedaa, xiiqiin pozitiif ta'e bareedaadha. Xiiqii pozitiif ta'e saniin soo eenyummaa kiyyaa wajji beekumsa kiyya yoo hin fudhanne taate akkaataa beekumsa kiyyatti fudhatan immoo anatti argisiisuu qaba waan ta'eef kitaaba afaan qubee afaan Amaaraatii fi afaan Amaaraa irraa baratamu kan quba fi sammuu Baalee irraa dhufteen warri afaan kana oomishe irraa leenji'u qopheessuun dirqama waan ta'eef waggaa tokko keessatti qopheessee laayibirarii mana kitaabaa mootummaadhaa kan dhuunfaadhaa kan iddoo hundaatu akka galu akkasuma maqaa kiyyaan Sufyaan Usmaan kan jedhuun irraa akka baratamu godhu waan ta'eef kallattiidhaan musxalaha lugaa afaan Amaaraa kan barreessee irraa barsiisanii qaamonni hin dandeettu jedhan sun hin dandeettu osoo hin ta'in kitaaba kiyyarraa leenjisuu akka danda'an godhuudha jechaadha. Kanaaf hojjetamee godhamee irraa barsiisu. Xiiqiin bareedaadha yeroo gargarii. Hin dandeettu isin hin jennaan akka dandeettan ofitti himuun barbaachisaadha. Kana wanni kitaabni barraa'uuf dhuma dubbii irratti maaliif wanni tokko barraa hojjetama ta'asiira qabaachuu qaba. Dhuma isaa irratti fiidbaakiin isaa waan gaarii fiduu qaba waan ta'eef kanaaf nama hin dandeettu isin hin jedhe akka dandeettanitti argisiisuun dirqama waan ta'eef yeroo sanitti kitaabni sun maxxanee gabaarra oolee irraa barsiifatu dhimma kennallee miti irraa barsiifatu irraa leenji'u. Kanaafuu Sufyaan Usmaan jedhanii irraa leenji'u jechaadha. Hin dubbifatanii irraa leenji'anii ittiin barsiifatanii
So ni dandeenya. Waanuma barbaachisaa ta'e danda'uu keenyatti ibsuun dirqama. Kanaaf kitaabni lammaffaa akkasitti hojjetame. San booda barsiisonni hin dandeettan afaan Amaaraas, afaan Ingiliffaas, afaan maaliis humna ittiin qabdan jedhanii hamilee nama dha'uuf deeman sun kitaaba keenyarra dhaabbatanii mana barumsaa keessaa kitaaba keenyarraa barachuun dirqama isaanii waan ta'eef barraa'ee jechaadha. So kun barnoota bareedaa ta'uun dirqama isaati. Kitaabni sadaffaa The Kush kitaaba jedhu The Kush hawaasa keenya Somaaliirraa buqqa'ee wal qabatee walalolee walitti qabamee afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin qophaa'e. Sunis namni tokko eenyummaa isaatiin maalummaa isaatiin iddoo tokkorraa hogguu buqqa'u akka namaatti nama dhukkuba. Akkuma hayyoonni jedhan namni tokko yoo dhukkubni isaa laalaan isaa isatti dhagahame namni sun lubbuun jira jedhamee beekama. Yoo laalaan hawaasa isaatti dhagahame immoo sammuudhaan jira jedhamee yaadama. Lubbuu qofaa miti. Lubbuun jiraachuun qaamni nama dhukkubuu danda'a, qubni nama dhukkubuu danda'a, miilli nama dhukkubuu danda'a. Qaama kanarraa waan dhukkubsatu jira jechaadha. Garuu laalaan obboleessa ofii, saba ofii, hawaasa ofii itti dhagahame taanaan namni sun lubbuu qofaan hin jiru, qaama qofaan hin jiru, sammuunis jira jechaadha. Kanaaf kitaabni sun kan qophaa'e balleessaan hawaasa sanii maalinni, balleessaan hawaasa Oromoo maalinni, Habashaa ta'uu dadhabne moo, akka isaan jedhan Itoophiyaawii ta'uu dadhabne moo, amantiidha moo, eenyummaa namaati moo, Oromummaattuu nama buqqisa moo namni miliyoona tokkoof 300,000 hogguu yeroo takka buqqa'u namatti dhagama. Kanaaf barruu waan san irratti hundaa'ee kitaaba barraa'e waan ta'eef The Kush kitaaba jedhu sadaffaadha jechaadha. Kitaabni inni afuraffaan isa kana. This is what we call it kirkira sammuu kan jennuun isa kana. Kitaabni kun qorqalbii fi xiinsammuu hawaasa keenyaa irratti hundaa'ee kan barraa'e. Kitaabni kun fuula 400 fi 30 gara fuula 180 gadi hir'isnee maaliif jennaan hawaasni kitaaba dubbisuu irratti leenjii yoo hin qabaanne ta'e kitaaba dubbisuu qofaa miti kitaaba dubbise san irraa bu'aa argate yoo gulaalee fudhatee funaanee sammuu isaatti qabatee tajaajila ittiin hin kennine ta'e kitaaba bituu fi dubbisuun qofti kallattii bu'aan fidu. Kanaaf fuula 400 irraa 180 deebisnee isa lammaffaa immoo kitaaba itti aanu kitaaba koobaa sammuu jedhu qopheessine jechaadha. Sunis baatii 2 booda inshaallah ni eebbifama. Kutaan tokkoffaan kana kuni kirkira sammuu jedha. Kan ta'anii dhufu immoo kitaaba koobaa sammuu jedhutti mana maxxansaa jira. Kuni in kirkirsaa, kun immoo miila gadhaaba jechaadha. Koobaa godha. Kitaabni kun qabatama yeroo ammaa nu keessa jirru kan argisiisu irra caalaan isaa up-to-date ta'ee update godhaa yeroo isaa gadhiisaa waan deemeef fooyyessaa kan barraa'edha. Akkasuma as keessaa waa hedduu argattu jedheen yaada. Kitaabni kun torbaan tokko erga eebbifame kanaaf iddoo garagaraatti ni raabsama jechuudha. Iddoon isaan itti raabsaman keessaa jalqabatti magaalaa Finfinneeti, dabalataan magaalaa Adaamaati, ta'anii magaalaa Shaashamanneeti, sana booda magaalaa Baalee Roobeeti. Eessa akka argattan isinii ibsa. Kanaaf kitaaba kana dubbifadhaa, fudhadhaa, irraa waa baradhaa, yaadallee kennaa, deebiillee itti deebisaa, yaadallee itti kennaa. Kan kana caalaa ammoo asirra dhaabbatee ijoollee keenya lafaa dhufaniif, qeerroo keenya lafaa dhuftuuf, dargaggeessa keenya lafaa dhufuuf, barsiisaa keenya barsiisaa jiruuf, barataa keenya mana barumsaa keessa jiru sadarkaa ittiin leenjisuu dandeenyu, ittiin si'eessuu dandeenyu, ittiin waa barsiisuu dandeenyu namni tokko gahee hedduu qaba. Gahee hedduu qaba. Jireenya dhuunfaatu jira, jireenya maatiitu jira, jireenya hawaasummaatu jira, hawaasa tajaajilu jira. Sana bira darbee immoo barachuu jira, barsiisuu jira, hojjechuu jira. Kana hunda bira dabaranii kitaaba maxxansanii hawaasaa dhiyeessuun immoo ifaajee lammaffaa barbaada waan ta'eef kanaaf ni danda'ama wanni jedhamu hawaasa keenya keessatti uumamuun barbaachisaadha. Tokko daayirekshinii kennuun,
leenjii kennuun, qajeelfama kennuun, karoora, galma, kaayyoo, tarsiimoo, tooftaa, adeemsa hawaasa keenya barsiisuun dirqama. Jireenya isaa keessatti namni tokko akkanaan hin jiraatu, kaayyoo qaba. Kaayyoo sadirra dhaabbatee kaayyoon isaa galma qabaachuu qaba. Galmi sun akkaataa bira deemanii dhaqaniintu jira, miinsittu jira jechaadha. Miinsiisan immoo leenjisuun barbaachisaadha. Daldala kee irratti leenjii gahaa qabaachuu qabda. Barnoota kee irratti leenjii gahaa qabaachuu qabda. Hojii jireenya kee irratti leenjii gahaa qabaachuu qabda. Waa hunda kee irratti leenjii gahaa qabaachuu qabda waan ta'eef karaa saniin leenjiin akka itti kennamu godhamee kitaaba barraa'e waan ta'eef dubbisaa isiniin jedha. Kanaaf inni jalqabaa magaalaan kitaabni kun itti argamu asirraa isinii kenna. Adaamaa jechuun Mabraata gamoo AMG Adaamaa Mool biiroo lakkoofsa 11 garee warra Rufeeyidaa jechaadha. Dubartoota Rufeeyidaa warra tireeningii kennaa jiran gamoon isaanii Mabraata gamoo AMG Adaamaa Mool biiroo lakkoofsa 11 irraa argachuu dandeettu, sirraa walii raabsuu dandeettu jechaadha. Itti aanee immoo Shashamannee nama Okaashaa jedhamurraa yookiin Abdulnaasir Haashim garee Keeboor Miidiyaa shabaaba Shashamannee irraa argachuu dandeettu. Karaa saniin guyyaa kibxataa irraa jalqabee wixanni guyyaa boruuti iftaaniiti guyyaa kibxataa irraa jalqabee irraa argachuu dandeettu. Karaa sanii fudhachuu dandeettu. Inni sadaffaan Baalee Roobeedha. Baalee Roobee karaa Abu Mus'ab Baaleetiin or garee Ummu Eeyman karaa Ustaaz Abdulwahab Jeylaaniin jara lamaan irraa argachuu dandeettu. Bilbila asirra isinii kaaha. Kibxata irraa jalqabee kitaabicha fudhachuu dandeettu. Bakka itti dhaladhe immoo Agaarfaadha. Shabaabni warri dubbistan ijoolleen Agaarfaa immoo hanga muraasa karaa obboleessi keenya Muhammad Amin Xaahirii fi Abdulsattar Sheek Kadiiriin kibxata irraa jalqabee kitaabni isin bira gaa waan ta'eef fudhachuu hin dandeettu. Naannoon biraa akkasuma Hararis naannoon biraas warri naqunnamuu dandeettan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 Duwwaa 513 karaa koreetiin kitaabni isin bira kan ga'u ta'a jechaadha. Kanaaf asirraa sagalee fudhattanii asirrattis isinii maxxansaa karaa saniin kitaaba argachuu dandeettu. Yeroo jalqabaatiif Adaamaa, inni lammaffaan Shashamannee, inni sadaffaan magaalaa Baalee Roobee, afuraffaan Agaarfaa irratti karaa amma namoota isinii yaamee kanaan argachuu dandeettu. Warroonni biyya alaa jirtan immoo karaa warri Jarmanii jirtan Ustaaz Umar Al-Faaruq ittiin an ergaa isaan irraa fudhachuu dandeettan. Warri UK jirtan immoo karaa Sheek Muhammad Awwaliin argachuu dandeettan. Kana bira darbee immoo karaa teekinooloojiitiin gareen kitaaba kana eebbise karaa kamiin akka isin ga'uu danda'u onlaayinaan warri kitaaba bitachuu hin dandeenye karaa kamiin akka fudhachuu dandeettan isaan isinii ibsu jechaadha. Kanaaf kibxata irraa jalqabee kitaaba kana argachuu dandeessu. Dabalataan immoo hawaasni keenya bal'aan keessattuu warri kitaaba kana bittanii hawaasa keenyaa nuu raabsi jettanii dhaamsanatti kennitan garee sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa kitaaba 300 karaa keessanii bitame isinii kenninaa. Ulfaadhaa galatooma akkasuma qamaraloo kitaaba firee 600 hawaasa keenyaa akka geessu warri bittan ulfaadhaa akkasuma mannootiin barnootaa warri bittanii mana barumsaatiif kitaaba kana fudhattan hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Liistii isaas irratti baasnee madada kitaaba isin bittaniitiin barattootaaf hawaasaaf bakka irraa leenjiitiif isinii qoonna jechaadha. Kallattiidhaan kitaabni kun leenjiidha. Noormaalii leenjiidha. Tokkoffaa saayinsii qaba. Lammaffaa jechoota hayyootaatu keessa jira. Sadaffaa qabatama jireenyaatu keessa jira. Afuraffaa ilaalcha barreessaatu keessa jira. Shanaffaan ilaalcha keessantu keessa jira. Waa hunda qabatee jira.
Kana gaa eega dubbistan arguu dandeettanii mata dureen kitaabichaa kirkira sammuuti. Kirkirri sammuu fireemiin isaa nyaata hin bilchaatiin irra sammuu hin bilchaatiintu summiidha jedha. So wanni inni irratti xiyyeeffatee deemu sammuudha jechaadha. Bilchina sammuu, beekumsa sammuu, dandeettii sammuu, hubannoo sammuu, wajji jireenya keessatti, hawaasummaa keessatti, daldala keessatti, barachuu keessatti, barsiisuu keessatti, eenyummaa ofii keessatti namni tokko itti gaafatamummaas kan fudhachuu danda'u, waan fudhate saniif immoo mirga isaas kan gaafachuu danda'u yoo sammuun isaa dalagee jechaadha. Bakka sammuun hojjettu hin jirre keessatti, bakka sammuun bal'aan hin jirre keessatti ka wal nyaatu, ka wal dhibu, ka wal ajjeesu, ka wal hidhu, ka biyyaa wal baasu, ka qabeenya wal harkaa saamu, ka cubbuu walirra dalagu kuni hundinuu sammuun bilchaatiin irraa ka'a. Gadi aantummaa ka'a. Gadi aantummaarraa waan burqu jecha. Kanaaf sammuun keenya kun yoo socho'e yoo kirkire maaliin gad dhaabbata kan jedhu ilaaja qaba, furmaata qaba. San dura garuu dhugaadhaan sammuun nu kirkiree jira moo sirrii jirra? Xiinsammuun keenya sirrii jira, qolqarbiin keenya sirrii jira, ilaalchi keenya sirrii jira, adeemsi keenya sirrii jira, haalli barnoota itti fudhannu sirrii jira kan jedhu as keessatti waan ibsame ta'a. Kanaaf karaa saniin argachuu hin dandeettanii warri kitaabni akka isin ga'u barbaaddan biyya hundarraayyuu warri jirtan jechaadha. Karaa keessaatiin akkuma reef jedhe lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 Duwwaa 911 yes Duwwaa 911 13 Duwwaa 513 bilbiltanii kitaaba argachuu hin dandeettan. Duwwaa 513 Duwwaa 911 Duwwaa 513 bilbiltanii bakka jirutti kitaaba argachuu hin dandeettanii. Fiidbaakii nu kennaa, koomentii godhaa, bakka jirtanirraa fudhadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa, barruu biraatiin walitti deebinaa, gorsaan walitti deebinaa.